Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii tamsaasa kallattii marii shooti. Mariin shoo torbeetti kan isiniif dhiyeessu namoota ogeessa garaagaraa ta'an wantoota xiinxala siyaasaas haa ta'u kan waan garaagaraa irratti haalota jiran irratti maree nuu kennan gorsa nuu kennan qopheessee qindeessee asitti kan isiniif dhiyeessu tamsaasa kallattii marii shoo amma sa'aatii kana jalqabee jira. Marii shoo mana keessan teessanii yoom jalqaba yeroon isaan geenye iddoon isaa eessa ittanii horii dhiphachaa turtan amma kunoo tamsaasa kallattii jalqabneeti jirra. Warreen mana keessan teessanii buna dhugaa jirtan akkasumallee ollaa waamtanii qophii kana afeeraa warri jirtan guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Namooti kamiyyuu amma qophiin kun dhumutti iddoo tokko deemuu hin dandeessan jechuudha. Deebiidhaati. Ati deebiidha. Eessa deemuu hin danda'amu amma qophiin keenya dhumutti jechuudha. Kenniif riimootii deebisii mucaa. Itti kenni mucaa. Abbaa kee itti kenni siin jedha gurba. Abbuu? Abbitti? Eeyyee akka taphumaaf gochaa jirra waan nu wajjin jirtaniif guddaa isin galateeffannaa. Har'a keessummaa ajaa'ibaa dandeettiin isaanii adda ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Marii shoo wajjiniin turtiin keessan akka jabaatetti fufuu abdii guddaan qaba. An akkuma isin beektanii gaazexeessaa Daabii jedhama. Har'a immoo keessummaa addaan qabadhee dhufee jira. Isaan as ga'aa jiru. Amma sanatti immoo turtiin keessan nu waliin ta'a. Keessummaan keenya kun ogeessa diinagdee cimaadha. Hunda keenya caalu isaanii waamnee jirra as ga'aa jiru. Amma sanatti immoo qophii anaa wajjiniin dabarsaa jirtu akkasin natti mufannee akkasin natti gammadaa jirtan abdii guddaan qaba. Guddaa galatoomaa isiniin jaalladhan illee akkasuma marii shoo jalqabee jirra. Kunoo xinnoo ishii nu jalaa barfataniiru obbo Hambisaa Toleeraa. Garooma daaretteerkoo akkanatti himaa jirutti as ga'aniiru ol galaa jiru jedhanii simannaa addaa akkasii naa gootaniif hin barbaada. Marii shoodhaaf obbo Hambisaa dhufaa jiru. Noora obbo Hambisaa. Nama qabaa kun? Nama qabu taphisaa hin namatti tola. Noora. Kolfisa jallamate. Akkuma nama nagaa qabu. Noora. Maal ta'e fakkaate amma asin nufa miidiyaan deemaa jira hin jedhan abbaatti tulluu keenya qabeetu karaa irratti aariin qabaa namidha. Aaraan jira waa'ee inni jireenyaa natti cimee jireenyi kun mataan naannoo jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Hambisaan baay'ee ni qoosuu ni taphatu. Ana immoo piraankii na gochuu yaadanii jiru. Garuu piraankiin isaanii milkoofne jechuudhaan isaan irratti bareedaa. Obbo Hambisaa galatoomaa gara marii keenyaatti galla jechuudha. Piraankiin nan gaafatini kaa. Ani mataa kana hin barbaadu. Isin mataa yookaan obbo bartan. Ani kan inni itti jiru ogummaa kun uummata kanatti dhangalaasa. Beekumsa kun uummata kanatti dhangalaasa. Maanni uummata kana mataan qabu. Weeddanina waamtanii mataa isaanii guutaa. Daawwattoota keenyaa gidduutti al tokko dhiifamaa wanti kun xiqqoo ishii anaan natti ulfaachaa jira. Mee as siqaamee hafuura keessan baafachaa as siqaamee. Hafuura maal goota? Haasaan dhufe hafuura kennuun dhufe miidhaan obbo Hambisaa nama dinagdee. Nan beekaa wal ga'uunis gaariidha. Wal ga'uu wal kabajuu waama jiru wanti ta'eef al tokko as siqaamee. Araqee. Sitera akkam afurri ko beekumsa bichaa miti afurra silaan silaan afurras Kestiin miidiyaan dhufama kestiin araqee dhugaa achaa dhuftumoo. Daawwattoota keenya egaa qophii obbo Hambisaa Toleeraa wajjin godhachaa jirru rakkoon teeknikaa xiqqoon tokko nu mudattee jirti. Kanaaf torbee dhufutti dabarsuudhaaf dirqamnee jirra. Guddaa galatoomaa dhiifama guddaa isin gaafannaa. Kaameraamaanoti yoo cuccufaa. Kaameratti hin bu'in. Dhaggeeffattoota nama. Kaameraa cufuu miti akkasitti argaa jirti. Maaliif beektaa? Tuubboo keenya cufaa. Tuubboo keenya cufalaa. Tuubboo keenya as ol jala si dabarsa. Dhaggeeffattoota nama. Tasgabbaa. Dhaggeeffadhu. Waa itti tasgabbiinatti nama guddaadha. Ati daa'imni itti tasgabbuufte.
Kaameeraatti cufee jedhama tuubboo keenya fagaata. Tuubboo miidiyaatti kanaan cufa. Tamsaasa kallattii dhiise tamsaasa al kallattii manta. Nan ilaallatu ilaalla. Ani tuubboo biyya kanaan cufa. Ani nama ogeessa dinagdeeti. Waa'ee ikoonoomii irratti yaadan kan nu dhufe. Miidiyaa kana kan nu fe'e akka xabisaatiin. Maatiin walitti qabamanii ilaalaa yeroo maatiin koo haay addam jirtu maatiin koo firoonni ol waamanii amma ibsaan hin jirodhan bilbileennaan hin jiru jenereetira kireeffannee jenereetiraan magaalaa iddoo tokkotti ilaalaa irra istaadiyeemitti ilaalaa irra amma eenyuun ilaaluuf ana qomoo keenya keessaa namni miidiyaatti ba'e kun yeroo jalqabaa ta'a lama nu gemmu lama. Obbo Hambisaa. Warri mana keessa teessanii waan dhugdan dhugaan wajjin inni yeroo gaarii qabaadhaa. Kanaaf iyyuu itti fufaa nan cufattee nan tuubboo keenya cufaa itti fuftu taanaan natti migeessa. Haadha manoonni koo ijoolleen koo haay haayata jirtu sin uummata kana baay'een jaaladha. Beekumsa. Obbo Hambisaa amma qophii kana dhibba dhiisna tun taane yeroo biraa yeroo tasgabboofne yeroo nagaa ta'an walitti deebinee marii keenya bilamaa jira bilamaa jira laga ada mana kau pilih lalar sini jangan ada mana kau pilih lalar lalar bagagaman so baga bas abba mananke kuno midara daya sakar bas bagagamadan komon frondi mating konon bagagamadan nama midara tu begunjero angkuno midara tu benjera sagale sa guddi sidra ka bagagam bagagaman Obbo Hambisaa. Badan batair tayo cuma cucu berbanding badan batair. Jika jirtu. Badan batair tu jenis jika itu lah. Ani mau buka mana itu nih rasa. Si Kudus Badi. Ini dia orang jelas Malaysia kalau tu ampai jelas Kudus Badi sih jelas. Ini mana kisah itu nanti nama dia retina dulu sunah doa dia entah mana kisah apa. Atam sih kudu kita ada kisah. Media reti mau media tamsaasa kan leti deh, tamsaasa kan leti. Aja sempat apa tanya. Sarbo sekolah garu, orang mana? Aja nanti deh bisa. Kudus Badi, ijoollee keessa of jalannatti ijoolleen keessa jalaa yaa'u yookaan manicha yaa'an egaa ollaati mucicha sasuuqee biraa barreeffama lama fudhadhaati deema gala mana maatii keessan naga saa waggaa kudhanii ol narra teessaniittu singa itti muraan jira yookaan immoo harcummee muradha akakilti muradha yookaan waan gurguddaa isaa mana kaadhan egaa sirraan deema mataa keerra. Media orang jira Malaysia lah, hamba itu tak salah. Bata-bata nanya ti Kudus Badi. Gargara adalah nana sansinya. Mirkan kapa fakat. Ada mana cuma tumpu nanti. Na ajar nanti nasani sih jara. Bola tiga ada AC. Sih. Anu. Baga gammanirra media irratti si argina media irratti si haasaa jirtu ati abbaa manaa kooti media irratti si haasoftanaan jettee reena sidee baga gammadan akka beeksisaa media irraa sagalee narumaa isheen hin badabbatte naan jette kanaaf amma gaaffii kee kallattiidhaan itti fufuu dandeenya kan kabajamtoota daawwattoota keenya itti fufuudheera. Daawwattoota keenya kunoo wanta nu mudateef dhiifama guddaa isin gaafannaa. Sagantaa keenya golbuuf qabnee jirra. Daawwattoota keenya akkasuma yaadatan. Dhiifama guddaa isin jechaa torbee qophii biraadhaan walitti deebinaa isin kaatibaa
Nagaadhaamii gaggeesseen ba'a. Alaamee waa tokko sitti beeni. Qophii keenyatti itti fuuna. Dhaggeeffadhu deema. Dhaggeeffadhu. Ani waa tokkicha hin jedhamu. Ani miidiyaa keessa dhimma isaan qabu nan sokkaan. Miidiyaan anaa fi waan dinqii miti nan deema. Hin deemtu erga ta'eeti. Garuu Hin baatu erga ta'eeti dhaamsa keessan dhumaa dhaammadhaati. haa ta'u dhaamsi koo hin dhaammadhu. Karaa irraa ta'e tun faaru. Abbaan tullu na waamee kottume rakkinan sitti madhaa. Damanaanis jiroolleenis jireenyis madhaa. Haalli hundumti nuu cimee dinagdeen cimee gara socho'uun na beeti. Naan jedhee aariima keessa waa lama sadii naa fudhadhe naa bitee fudhadhe. Siin bitaanis maraatiin siin bitan. Naa bituu kee of galadhu. Araqi naa bitte miti ana nama guddaa galatamu. Ani ogeessa dinagdeeti araqi naa bitte. Kaadhima naa bitooleen qomoo na heddaa malee. Ani kan biraan. Sababiin dogoggoraan machaa dhufee faddanatti walitti bu'uun naa bitti. Machaana jedha. Machaana. Kun waan guddaadha. Namni machaa'e amma naanni machuuf jettaniiti. Namni machaa'e jalqaba maal balleessa beektaa? Ofiisaa balleessa. Ittaan seenyuun balleessa maatii isaa balleessa. Maatiin kun amma ol keessa guutanamu. Maanni ana saddanaati biyyi machaa'e amma. Namni machaa'e immoo biyya macheessa biyyan balleessa beektanii biyyi macha. Machiin hoo waan meeqa jira sitti fakkaata? Machi haraqii jira. Beekamaa dhabu. Badaan nu gommanni garuu machiin haraqii jira. Kan biraan inni kan machi siyaasaa, machi poolitikaa, machi qabeenya sooroma, machi dinagdee, machi iyyummaa. Machi immoo beekumsa dhabu. Machi walaalummaadhaa dhufu jiru. Garuu maalidhaa hundumti namaa macha. Machoofni ol macheessaa amma biyya kana keessa. Inni kaan immoo machaa miidiyaa irratti yaa machooftanii miidiyaa irratti yaana. Walaalummaa machooftanii, dinagdeedhaan machooftanii, taayitaan machooftanii miidiyaa irratti yaana. Maalni amma mana maatiin hin baxabbatame miti. Akkasuma nu baxabbata. Atis machooftee miidiyaa irratti. Nani fatina chola nan gafa ana ilma ke si gudisu nan nan dan natul na se matara nan ben udu ke se fatina natul ndar bade sekarang ndar bade min nan matara nan ben nan bayan ka beje si kawa kana fi hemma chana yo ma chofta no media tim bay mbata bato media na ma media rat mbata bata media Kanaafii egaa galatoomni siin jedha xumureera naga maani torban irraa garuu kan kooti qophii si galee fokkisaa jaldeessa fakkaata gaafa si dhaabama nama natti hin fakkaatamu jaldeessa laga keessa taa'ee nattaasaa waan jiru natti fakkaata muka gurra jaldeessa taa'amu. Tole haa ta'u erga fixxaniitii isin kabajaan iddoo nuuf gadhiisaa ani uummatatti nagaa dhaamitan qophii kana golobaa. Ani nan sokkaa ati goola beelufta. Akkasii hinaaf ta'a nan deema. Guddis badii dhaati garuu. Sorry. Ifa manaa godhin miidhaarra taa'alee akkasii jechuun gaarii miti guddis badii dhaati. Gaafa hin seeraan immoo jaldeessa natti fakkaate. Jaldeessa maali namni gurraacha akkasii? Maal nyaatan? Maali gurraacha maal akka kanaa namni gurraacha akkasii maal na beesaa baatee waan ajjeesu. Ilaame sitti nama nagabara. Ani nan sokkaa adana tafteeti uummataa fi sagantaa golabdaa. Akkasii jechuun maal na jira sitti fakkaata akka nama barate tokkotti gaafa hin yaadu. Na hamachuufeeti. Annan sokkaa adana irra teesse hamee kee jalqabuuf uummataa jira. Uummataa jennu hamachuu barbaadde jedhee uummati mana taa'e na dhala ati buna amata adana teesse. Na namattu. Walumaa wajjin sokkinaa sagantaa mana gola. Obbo Hambisa
miidiyaa irra jirraa miidiyaa irra teenye immoo akka kana waliin jechuun hin barbaachisu tureen ati jaljeessaa ati maaloodhaa waliin jechuun hin barbaachisu ture isin nama guddaadha isin hin kabajeetanii amma kana iyyuu isin kabajee waan meeqa miidiyaa irra sababii jirruuf obsee dandeeraa namaal fakkaata ati gurraacha ati maal nama guddaarraa hin eegamu isinirraa hin eegamu ture baay'ee guddaan isinitti gaddaa kanaaf rakkoon qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Laameen gaariidha. Xumurraa asirratti eessanii muudii immoo nutti hin qabatin. Miidiyaa irratti gaafatan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka nama nu kabaju achi deebitanii immoo kabajamtoota daawwattoota keenya waan akkasii. Amma sagantaa keenya nan xumuraa. Baga gammadan maatiin koo egaan kabalamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa irraa tamsaasa kallattiidhaan obboleessa koo jaldeessoo wajjin ture kana fakkaata ture akkasitti kokkolfaa jedhu uummataan kana fakkaata ture turtii gaarii addana teenya wala hamachuun hin jiru walumaa dindeemna ta'u kottu ta'u lama haala beektaati wala hamachuun hin taatu maali nama guddaadha dana deessee miidhaana deessee nama udah sudah kot. Selama yang malam jadi garam minyak ada. Jadi macam tu. Kot.